Nageenya dursuu kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya marii gaazexeessitootaati. Qophii keenya har'aatiinis egaa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aatis hordofaa seenaati. Egaa marii keenya har'aatiinis xiyyeeffannoodhaan haala dhiittaa mirga namoomaa humnoota tikaa mootummaa wayyaanitiin kana dura raawwatamaa ture irratti yaada wal jijjiirra. Hordofaa seenaa yaamicha keenya kabajjee baga nagaan gara istiidiyoo keenyatti dhufte. Tole galatooma afirraa isin naakotaniif. Hayya kallattumaan gara gaaffiif deebii keenya har'aatti kan ceenu gaaffiif deebii keenya har'aa dura mariin nuti irratti haasofnu dhimma humnoonni tikaa mootummaa wayyaanii kana dura dhiittaa mirga namoomaa manneen hidhaa keessatti haala gochoota suukanneessaa raawwachuudha ilma namarratti kanarratti haasofna. Ati gaa achi keessaa nama maakalaawii keessa ture waa hedduus argitee baate mee humnoonni tikaa mootummaa wayyaanee dararaa fi dhiittaa mirga namoomaa ilmaan Oromoo irratti yookaan lammiilee Itoophiyaa biraatis hidhaman irratti raawwatamaa ture akkamitti ilaaltaa maal uummatatti himta? Tole galatoomee fantaalee ulfaadhu gaaffii keetii fi haalli mana hidhaa san keessatti humnoota tikaa kanaan dhala Oromoo irratti gaggeeffamaa ture jechaan kana sanii itti ibsuun namatti ulfaata. Wanna jechi nama hanqatu barreeffamaan illee waan hin dhumneedha. Haa ta'u miti muraasa isaarraa hin seeqaa isaanii akka nama tokkotti muddee 16 harka isaanii bu'ee naannawa jiddu galeessa Finfinneettiin harka isaanii bu'ee yeroo sanatti akkuma qabameen Xoor Haayilochi galee Xoor Haayilochi irraa turtii guyyaa 5 booda gara maakalaawidhaan afidanii yeroo sanitti ijoollee 5 hojii ture nam tokkochitti nu yaalajjeessanii nama saniif edallee waa'ee sanii wajjin dubbataa turre injiinar Addaamuu Rattaa jedhama. Anaa fi injiinar Addaamuu Rattaati injiinar Cimsaa Abdiisaati lammii iddoo nama jedhamudha. Namni tokko dhaabaa Asaffaa Asfaawin jedhama jedhee achitti nu biraa deetti ture. Waa'ee isaa sanarratti bal'inaan dubbachuu barbaannee ture daafa kan hunda waliin haasawaa ture injiinar Cimsaallee nama yeroodhaaf guyyaa abaa'oo dheengadda galtuu karaa qaxxaamursaatiin abaa'oo aangoo qabachiisuu barbaadanii mana hidhaa jira. Meebiin sun boruu aniftaan akka bahutti adeemsifamaa jira kanatti deebina adeemsa keessatti. Walumaa galatti dhala Oromoo irratti achi keessatti wanni gahaa ture guyyaa 5 hamma 20 takka achiin ture. Muddee amajjii jechuudha. Amajjii 15 hamma 20 takka achi keessaan ture. Xoor Haayilochi guyyaa hanga san keessatti sa'aatii 72 keessatti gara marsaa 16 rarraafameen ture. Interview kan ammaan duraa keessatti VOA wajjin OMN wajjin Deutsche Welle wajjin miidiyaa hedduudha wajjin godhetin ture kun haaraa miti namaaf jeetiin jechuu barbaada. Isuma sanitti qorannaan haalli isaan achi keessan nama gaggeessan warra lubbuudhaan mul'atan kana caalaa warran dhabama ta'an turre hedduudha jeetiin ibsuu barbaade. Mee gara mana hidhaatti iddoo kallattiin hin dabarre dura ati to'annoo jala haala akkamiitiin oolfamte humnoonni tikaa bara san akkamitti nama qabu yookaan to'annoo jala akkamiin oolfamte? Girmaa Xurunaatiitu na qabsiise. Ana qofaa miti kun iccitii isaa yeroo jalqabaatiif illee namni baase ana. Guyyaan isaa akkuma reefu siin jee sabtii sanbata xinnaa ture. Diyaafreeka hoteelitti nama wahiitii wajjin akkuma beekamu waa'ee xiyyaa diipilee keessa bu'ee dubbachuu illee amma yeroo dhabamnellee Oromiyaa bahaaf lixa keessatti waan akka dandeettii tiyyatti humna kiyyatti uummataaf faayidaa ni qaba waan jiru tokko hojjechaatiin ture. Miidiyaa garagaraatti illee gabaasaatiin ture haala naannoo san jiru mana hidhaalee garagaraa keessa Oromiyaa keessa jiran keessatti Oromiyaa baha naannoo baha Oromiyaa keessa jiran keessa deemee follow gochaan ture. Gara miidiyaatti illee riippoortii godhaan ture OMN Oro TV VOA fi sagalee bilisummaa Oromoo irratti sanumaan wal qabatee gara jiddu galeessaa kana gaafa dhufe nama wahii qunnamuudhaaf Diyaafreeka hoteelitti beellama godhanne akkuma achitti dhufeen yeroo bakka san dhufnu ayidoon namoonni sanii akkatti dhufee nama 3 ta'anii natti dhufanii achumatti marfamee harkaa utaalee fiigee osoo deemutti jiru karaarratti qabamnaan fuula hidhamee daarektii dhumaan Xoor Haayilochi dhufee
xora haayilochii guyyaa 5 ture. Turtii guyyaa 5 ijoollee 5 wajjin turre nam tokkochi nu jalaa du'e. Sambooda gara maakalaayidhaa dhufne. Hayyee xora haayilochitti fakkeenyaaf nama tokkotu nu jalaa wareegame jette. Akkamitti ajjeefamuu danda'e haala akkamiitiin? Osoo tumanii ajjeesan yeroo sanitti anii fi inni fuula dura kanatti jirra. Balbala cinaacha kiyya kanaan jiru fuula kiyya dura jira namni suni. Dhaabaa Asaffaa Soojama sagalee isaa malee ijaan argeen qabuun isa. Already ijaan hidhaniiti nu baasan waan ta'eef dhiigni isaa achi jalaan osoo yaa'uti mana kiyyaan jalaan natti seeni. Dhiigni isa keessaa yaa'u jechuudha. Bakka itti nama tumantu jira achi gaafatti nama tuman achirraa kaasanii as fidan osoo wayii waata osoo cafaqan as keessa namoonni jirtan isin Oromoodha yoo taatan Oromoodha silaahi dhaamsa kiyya kana iyya kiyya kana olumaan Oromootti naagaa yoo rabbi na boodi sinaansa jee dubbate yeroo sanitti lammii edetoodhaa gaggabee jira lammii waa takka fintii bahee jira namni yeroo san dhagahu sirriitti adda baafate anaa fi injiinar Addaa Murattaati. Injiinar Addaa Murattaa illee Jimmaa Yuunivarsiitiirraa eebbifame amma Finfinnee naannoo jiddu galeessaa jiraata. Waa'ee kanarratti inni illee torbaan kan intervuu tokko miidiyaa ta'ee wajjin akka qabu naa ibsee ture waa'ee kanarra fageenyaan akka dubbattu illee ibseetiin jira. Maaliifu seenaan nama yaadachuun gaariidha. Silaa kan wal booda'an seenaa walii baasuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Osoo cafaqanii ajjeesan haalli bakka san keessatti tumaman qeensichirratti sirraa yaa'a qubbeen qaama keetii si caphaa qaama saala keetitti haayilaandiin si hidhama bishaan qabbanaawaa keessa barmeela keessa cuubamta akkan jeesii ibsuun qabu waa'ee isa sanii yoo yaadadhu akkam dhumarratti qorannoon akkuma waliigalatti ittiin qorachaa turani mana tokko keessatti mana qabbanaawaatu jira uffata kana guutuu sirraa yaasanii kunuunti xora haayilochiiti yaa uffata kana sirraa yaasanii ol si darbanii eeguleedhaan dhukkee sirraa godhan booda fuudhanii takka chaarjii nama gidaaratti kaa'utti duubaan silkii elektirikaa tana gama naamma cariirraa baasanii gama duubaatiin chaarjii akka chaarjiitti gidaaratti qabsiisanii bishaan kana asiin lafa keessa kaa'an jechuu kana qabatanii keessa kaa'anii achirraa ati fedha malee akka nama makiinaan dhoyitetti akka wurri jettee taphattaa jechuudha. Bishaantu girsi godha. Bishaantu girsi godha haarabaa jechuudha. Elektiriika jechuu barbaadeeti. Kana sitti kolfulani. Wanni kuni isaan achi keessatti na qoratan amma maqaasaa akka tokkotti hin argee Abdulqaadir Jaama. Achi keessa jechuudha. Abdulqaadir Jaama warri xora haayilochi gaashee jee wal yaama. Maqaa koodiidha. Gaashee jee wal yaama warri xora haayilochi. Koodii isaaniiti. Warri maakalaawii ittiin dhufa kabbee jedhanii wal yaamanii achi keessallee maqaan namoota hedduu kan hin baafadhi jira amma dura intervuu miidiyaan godhe irratti haaseen ture na fakkaata. Walumaa galatti bifa saniin achi keessa turame yeroo atiif wallaalte booda furanii mana keetti si deebisanii ijji kee hidhaadha fuula hidhatee si qorata abbaan si qoratus jechuudha. Achi keessatti irra hedduu an dhiibbaa kanatti fide afaan wallaaluudha. Inni sun immoo gara dhumarratti illee faayidaa illee yoo naate afaan wallaaluu irratti hedduu miidhame hedduu tumame waan hin beekaa jiru jenni hedduu na cafaqan jechuudha. Hayyee erga gara xora haayilochirraa gara maakalaawitti isin dabarsanii booda mee maakalaawii keessatti haala akkamiitiin qorannoon geggeeffama waan maakalaawii keessa jiru guutumaan guututti asumaan daawwattoota keenyaa doomte. Garatoomii erga gara maakalaawii dhufne booda namni maakalaawii san ni komata malee maakalaawiin iddoo gidiraati yaa malee nuti bilisummaatti kanama bahee tokkotti filaalle jalqaba yoon dhugaa siimu jechuudha. Xora haayilochirraa gaafa gara maakalaawii dhufnu akka nama bilisoomee tokkotti of laalle kana yoon jiru gidiraan bakka dhuunfaatti nurra gahaa ture suni waliin agarru ijaan waliin garru achi keessatti. Erga gamanaas dhufne Oromoon ardii rabbi Oromoodha. Yuunivarsiitii Oromootiin maakalaa jechuun yuunivarsiitii dhiyyeetiin maqaa itti baase naa itti baase. Kuni Oromoon kutaa hundarraa achitti dhufee jira. Inni siree dandamoota qabu bishaan siiqicha. Isteeppii sanirra jira jechuu barbaadeetu. Walumaa galatti maakalaa keessa iddoo itti namni walitti qabamu itti hidhamu iddoo gurguddoo 5 jiran.
iddoon gurguddoon shanan xaawulaa jaama tokko xaawulaa kana nama ragaa namarra bahu itti hidhama achi booda Saayibeeriyaa jaama achi booda Saayibeeriyaan kun awwaala jira bakka jaaniin Oromootti maqaa moggaaftee eegas booda Sharaatantu jira Saayibeeriyaa kana keessa ammas lakkoofsi 8 ittu jira lakkoofsa 8 jira Saayibeeriyaan kun walumaa galatti maal jedhama የጋራ ጭልማ ቤትና የብቻ ጭልማ ቤት ጃሜ ጃማም ማን ሄዳዳ ማን ዱኮና ካን ሄዳ ካን ቆባት ዩቲቪ ማን ሄዳ ከወሉማ ያቹዳ አቺ ኸሰ ለኮይሰ ደከሰ ሩሚ አፍርት ይረ ክላስ አፍርት ይረ መለ ተከተካን ጅርቲ ጀለሰኒ መለ ከንጅሩ ማና አርቲፊሻላ ጀዊ አርቲፊሻላ ኸይሰ ሃኒ nama dadhabame waa takka uleenis waa takka himsiisuus dadhabdee ragaadhaas waa takka illee bahuu dadhabee achi keessa gadi buusanii jechuudha namoonni bakka san keessa gadi bu'an keessa kanii yaadadhu kan ammarra lubbuudhaan jiran barsiisaa amantii lammeessaa tiifi barsiisaa amantii lammeessaa sun achitti qaamni isaa kunillee guututti paralaayis ta'e yeroo sanitti hadoodee laaluu dhiisee torbaan tokko oliif sammuun isaallee iddoo jeeqamee ture eegachi gabbu'ee booda daanyee sabbooqaa nama jaamu daanyee sabbooqaatii fi amantii lammeessaati lakkoofsa 8 jala kan jiru jechuudha anillee turtii daqiiqaa 30tiif bu'eetiin bahee kanattiin si dhufa haalichi keessa jiru walumaa galattu haala hedduu ulfaataadha bifa ittiin ibsituu hin qabdu san keessatti nyaanni jiru uffanni walirra galtaa mana kiiloomeetira 16 keessa gara nama 20 minimum 23 ama 28 tiin gaafa jiranne jira nama lakkoofsa 7 keessa nama 28 olin jiranne mana san keessa mucaa tokko ka amaaraa jira guyyaa san jechuudha lakkoofsa 7 keessatti kan hidhame ijoolleen 8 naannoo Amboo irraa dhufte kuuwwan jiddu galeessa gara lixa Oromiyaa irraa dhufanii ana argee irraa hin dhufe tuun Baatura dhufanii kun Shaashamannee irraa dhufanii walumaa galatti nama 28 keessa nama tokkootu amaara tanaan bira kutaa sakatta'iinsi namarratti raawwatamuu fi torchi akkaataan isaan itti nama godhan reebichi achi keessatti geggeeffamu dararaan achi namarratti geggeeffamu fakkeenya fincaan namarratti fincaawwan hin jira jedhama haayilaandii namatti hidhanii nama namarraa raasuun haala ulfaataa ta'e mirga dhala namarratti raawwachuu kana akkamitti daawwattoota keenyaaf ibsita waan sirras ga'es tahee waan hiriyoota keetirra ga'e akkamii yaadatta hedduu galatoome wanni achi keessatti namarra ga'u kana sadikumaan jee reefu siin jee waan tokko lamaan ibsamuu danda'u miti haayilaandii sitti dhanqaama hormaata keetti bishaan qabbanaawaa sitti naqanii isa maakalaa kana keessatti immoo sanirratti qorattoota achi keessa gara qorattoota 5-7 baasetiin ture mataa xiyyaaf jechuudha eksperiyansii dhuunfaa xiyyaarraa Abrahaam Zawduudha Rashid Burtukaan Sisaay Sannaayit warra jaaman jechuudha dubartoonni achi keessatti qorannoo gaggeessu moo akkamii qorannoo gaggeessanii an akka carraa ta'ee dubartoonni sun nan qoranne afaan Amaaraallee sirriitti waan hin beekneef hedduu isaa warra afaan Amaaraa beeku qoratanii yeroo kanatti irratti fincaananii yeroo achi dhuftu ijoolleen hedduun isaanii namooti isiin qoratte keessa amma fakkeenyaaf gadaa nama jaamu kaasuun hin danda'a ijoollee naannawa duukam kana gadaa gammachuudha kaasuun hin danda'a Diillaa Yuunivarsiitii irraa dhufe namoota hedduudhaan kaasuu danda'a irratti fincaan illee namoota hedduu fincaan isiillee jalaa akka arraabsifti hamma isteeppii sanitti jechuudha gidiraan achirra sirra ga'u waan kana sanii itti himtuu dandeessu qeensa cabsuun jira qeensa sirraa baasanii warreen qeensa achitti irraa baasan amma fakkeenyaaf jaarraa eebbisaa fakkeenyaaf godhachuu dandeenya Amboo irraa dhufe warreen quba cabsanaan immoo ana fakkeenya godhachuu danda'anii quba kiyya kana asii kaasanii asina deebisanii qeensa illee irraa baasanii jiranii walumaa galatti haallichi keessa jiru hedduu ulfaata jecha reebichi haala akkamitti namaati reebichi fannisanii reebuun jira
tiri kasikka wiisha khaaniti akkanuma wiisha fuudhutti kursii si jala khaanii si horsiisanii kursii si jala dhiitan eegatii haatiin har'a raafamteen booda wanti kanaa kun namni inni irra ga'e keessa obsumaan uumaa lammeessaadha. Ana mataa kiyya ijaarsa ganna 54 olii kan warqinaa tarreessaadha walis sorraa dhufe namoota hedduudha namoota akka carraa ta'ee mana tokko keessa waliin jiraannee wanta sanii discussion wal hubachiisin irraa kaniin si kaasee si dubbachuutu jiru walumaa galatti haalli jiru sun baramaadha amma fakkeenyaaf guddaa kan gaddisuu keessaa tokko malee ijoollee 58 girmaa xuruunaadhaa qabsiise sun keessa Habtaamuu Milkeessaa nama jaamusan ijoollee 58 san warra 58 kan boolee bulbulaatti sadaasa 19 guyyaa sabtiidhaa hidhaman san keessa jira jechuudha. Isaan sanis girmaa xuruunaatu qabsiise. Girmaan kumandarratti haadhaa wajjin alaabaa fidee namni itti hire isaan hundattuu girmaa xuruunaa kana ture injiinara inni artistii girmaa xuruunaallee yeroo sanachi keessa jiraachaa ture kaardii namni bitee fi ijoolleetti bilbilchiise ijoollee sun guutuu walitti yaame akkuma waahilli kiyya kanneen gaddamaneedhaati bee dookumantarii darbee irratti Tolosaa Badhaadhaadhaa intervuu san kaasee ture naaf innillee waliin turre jechuu barbaadeeti. Habtaamuu kana himatamaa tokkoffaa godhanii himatan warra 58 boolee bulbulatti qabame san keessaa jechuudha. Akkamitti akkas ta'e maallaqa girmaa xuruunaa fuudhee itti kannee maallaqa sanfandii isaa godhee kaardii isaa biteeti ijoollee tana sabbataarraa buraayyuurraa boolee kan jiraatan sababa maaliitiif jalqaba kan yeroo sanitti ka'aaf raabsee oofuuf sababni isaa alaabaa tan ijoolleen kuban qaban ture afoosha jeetti walitti yaame bifa afooshaatti walitti qabamanii namoonni hundinuu dharraa hawwii bilisummaadhaa ta'an qabanii hafuura bakka itti wal dabarfatan waan ta'eef akka afooshaatti yaamee ture waamichi suni erga isaan akkas godhan booda siyaasa gaggeessuutti jiran jedhee bakka takkatti fidee mootummaatti marsee isaan gara mana hidhaatti galchee kana information kan warreen wajjii ture irraa kan hin dhaalee waan kana yoo binnu dura si baase taate yoo nu booda aantu taates qilleensa nu oolchi kan nuun jaan keessaa tokko jechuudha. Kanarratti hedduu kan nama gaddisiisu keessa haadha warraasaa duratti kan hedduu cafaqan Habtaamuu Milkeessaa kan hin joo kana ijoollee Wallaggaatii. Gaanfuree jaama maqaan qoosaasaa jechuudha. Mee Habtaamuu Milkeessaa kan haadha warraasaa wajjin qabame moo haala akkamiitiin waliin argamuu danda'ama? Yaa haadha warraasaa akka itti waliin qabame Abdii Xuruunaa yookaan Girmaa Xuruunaa namni jedhamu kun gurbaan maqaa torbaa ol qaba. Boombaasii janiini waa hedduu janiini Abdallaalleen janiini inni kun mana isaa bulee jedhama. Abdii Habtaamuu kana bira jechuudha. Yeroo achi bulu haadha warraasaatis bakka isa bulteenaan achiin bulee jeen haadha warraasaatillee achumaan fuudhanii isillee fidan jechuudha. Isillee ulfa garaa qabdi. Isin ulfa garaa qabdillee achitti fuudhanii isin ja'a afurii ol wajjii hidhamtee I think gara mana hidhaa sanii baatee torbee osoo guutii waan deessinatti fakkaate inshallah rabbi umrii dheeressee jiraatte gas booda takkallee information isaaniillee qabu. Haalichi keessa ture hedduu waan nama gaddisiisu jechuu barbaadeetu walumaa galatti isaan keessaa immoo barsiisaa Abdiisaa Bookaa 2016 keessa kan gaafa Qilinxoon gubattu san rasaasa wayyaaniitiin wareegame warra du'an san keessatti argama warra 58 san keessatti argama. Warroota mana hidhaa san keessatti reebichaa fi torchii fi dararaa humnoonni tikaa kun namarraan gahaniin warroonni si biraa lubbuun dabarte yookaan miidhamni guddaan qaama hir'achuun maal irra gahe warri yaadattu jira? Ni yaadadha. Tokkoffaa dhaabaa Asaffaa Asfaaw kan isin jaha xooraa hojjechiisanii inni lammataa Abdataadha. Inni sadaffaa Abdiisaa Bookaati. Isaan kanneeni warri yeroodhaaf mana hidhaa san keessatti ergaan an behelleedhaaf mucaan kun na bira du'e isaan jarri kun na booda dhumanii warri mana hidhaa san keessatti dhuman isaan sadeen kana kan ergas kan qaamaa irratti kan ilkaan dhabee kan ijji isaanii miidhamte akkuma kiyya kana jechuudha amma ijji hedduu yeroo darbe kun already gara September 10 irraa hamma yoonaa mana akimaatiin ture torban dabre kanaan dawaa fudhadhee fixadhee already torban akka irraatiin kamis akka irraa dawaa xumuradhee alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u ammallee fu gara ji'a jahatiif barreeffama dilaa fi waan adii kan hin dubbisne naajijee ture ajajee doktora Jalaan jira jechuu barbaadeeti.
dhahichi ija kiyyaa dhukkubni ija kiyyaa kunis dhahichi isaa bu'urri ija bitaa tana dhabeettee turte yeroo sanitti ijoolleen hundi isaanii naa ragaadha. Isaan lakkoofsa 7 turan gammachuu ilama ramdiikaa obsumaan uumaadha maammoo shifarraadha gurmeessa ayyaanoodha. Gurmeessa ayyaanootis waliin. Yaa gurmeessa ayyaanoodha. Ashabbir onchoodha Ashabbir Dassaalany ogeessa seeraatti innis abdataa baatiriidhaaf itti marsimoo Lukkaasaa dabalatee nama 7 kan dura lakkoofsa 7 san keessa jiran jechuudha. Bara gurmeessa ayyaanoof Obbo Baqqalaa Faanis maakalaa'uu turan. Isaanin kutaa garaagaraa jirtamoo kamitti? Isaanin kutaa garaagaraa jirra. Maakalaa'uu keessa. Maakalaa'uu keessa yeroo nan dhufu san anaatu dura dhufee maakalaa keessa jechuudha. Guyyaa 30tiin dhufee inni isaan roobii dhufanii Obbo Baqqalaa lakkoofsa 9 ture. Dajaneen lakkoofsa 2 turanii. Addisuu Bullallaadhaa lakkoofsa 4 turanii. Dastaa Dinqaallee gara lakkoofsa 5 kana fakkaate 3 kana fakkaate. Already naa fi gurmeessaa wajjin lakkoofsa 7 keessa ture lakkoofsa 7 sun gara hammaa dhiyaata. Yeroo achitti isaan dhufan hedduu nutti jabaatee jechuudha. Erga isaan dhufanillee qorannoon keessan isaantu isin gorsaa yeroo bakka san dhufnellee jechuudha. Isaanittillee maqaa keppeel abaa'oo kana maxxansanii jechuudha. Ajandaa kitaaba osoo hin taane ittiin deebi'e kanan asitti gaafata. Walumaa galatti haalli bakka san keessa ture ijoolleen ilkaan irraa yaate ogeessa fayyaati. Obsumaan uumaa sabbooqaadha barachuu dandeenya. Warra qaamota miidhagaa. Ilkaan isaaniirra jechuudha. Akkuma warqinaa dirribsaadhaa fudhachuu dandeenya. Ana mataa kiyya kaasuu dandeenya. Jaarraa eebbisaadhaa kaasuu dandeenya. Boonsaa haayiluudhaa kaasuu dandeenya. Namoota hedduudha namni qaamaa irratti kan hin beeku jechuudha. Warreen amma yoonaa maqaa isaanii abbaa kana sanii jechuun barbaadu akka qumaataa tahanii qubni qeensa miila isaanii irraa yaasanii fixanii haalsii malee hin deemne jira. Kana hunda dubbachuudhaaf caalaa isaan miila irraa muranis hedduu argaatuma jirra nu obsina jechuudha fiixee malee haala kanaa jira jechuudha. Erga ol dabarree hoo gara Saayibeeriyaa sanitti nyaanni hin jiru. Meredhaa kana keessa nyaanni hin jiru. Saayibeeriyaan kun awwaala jiraati moo inni? Saayibeeriyaan awwaala jiraadha. Mee awwaala jiraa maalirraa haala moggaa isaa yookaan seenaa isaa inni beektu jirta akkamitti moggaafame? Seenaa kana nutu moggaasee guyyaan isaa Janawaarii 20 takka ture. Itti yaadne Janawaarii 20 takka hamma Janawaarii 28 nu waan sidii bukkee isaan jalatti illee lakkoofsa 7 ture gubbatti illee lakkoofsa 7 ture. Ergaan ijoollee bira dhufetti itti yaadneeti bakka kana akkam godhuu qabnaa jennee murteessine maqaa namoonni hedduun dhaleessan maqaa bakka tanaaf ta'u baafnaa maakala wani joo kana jiddu galeessa ta'uu ni beeyna hayyee kan jirratti imi maal lakkuudhaa hajuu san gammachuu shaanqoo tokkootu dambidoolloodha yaadni isaa fudhatame. Imi maal lakkuu kun bakka Sharaatan jaamusanii bakka awwaala jiraa jaamu kana naaf baase. Yaada kiyyaatu fudhatame namoonni maqaa hedduu haasanii turanii awwaala jira maqaa kana caalu dhabne jechuudha. Bakka jiraatti awwaalanii jenneeni irratti walii galamee namoonni bakka mana 12 jira gubbaa tana keessa 12 kana keessa guyyaallee wal gaafatanii wal naalee yaada horkeessa naanneessanii eegas booda karra deetee maal lakkuu dhaatii fi awwaala jiraa goonee jechuudha bakka san jechuudha. Tokko awwaala jiraati. Tokko maal lakkuuti awwaala jiraa wanni jenniif sababa jiraan itti awwaalamu feette. Maal lakkuu maaliif fudhatta? Sharaatan kanaa jiru. Sharaatan kun xiqqoo fooyyee kaan irra qaba. Mana dachii alaa sanarra jechuudha. Maaliin fooyyee irra qaba? Guyyaa sa'a 10 takkarraa akka lakkoofsa addunyaa jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaadhaa sa'a 5 irraa hamma sa'a 7 aduu ni garta guyyaa. Maal lakkuutti? Maal lakkuu sanatti. Qumaataadhaaf gaafa qubni tokko maali kubajaan sanitti bakka san keessa inni sun fooyyee hedduu isaan arganneef Sharaatan jaamee ture maal lakkuu godhe maal lakkuu lammata
erga nyaata dhaabameen booda maatiin illee wal agartaa maatiin hedduu sitti booya. Warri bakka san jiru immoo waa hilleen isaanii kan undergroundii jiran san isaaniifis ni boo'anii garaan jechuudha. Kanarratti ijjinis taphoochu lama imimmaan lakkuudha. Maqaa kana moggaafne jechuudha. Toleme imimmaan lakkurraa gara Saayiberiyaatti yookaan awwaala jiratti ati akka dhuunfatti wanni si dabarsaniif maali? Dura waggaa yaadanaa kaastu namu warra dabrantu jira warra dabarre jira itti. Mee gara awwaala jira yookaan Saayiberiyaatti maaliif dabarfamtee kanas ibsan wajjin? Tole galatoomii duraanii gaafiin gaafadhee ture. Duraanillee osoo ragaa hedduu sirra qabnu amanuu diddee waan takka illee beekoo itti jala murtee lammata immoo gaafii sirna alaa gaafii warri biyya jigu gaafatu nu gaafattee jedhanii na deebisanii gaafiin sunillee guyyaan bitootessa 12 ture ani hedduu yeroo sanitti already waan namallee saalfachiisuu qabu fincaan illee qabachuu hin danda'u dhiibbaa hedduutu narra jiraachuu ture isa kana wajjin federaal poolisii irraa riverina kan jechuudha. Gara Tukur Ambassaa yookaan hospitaala Leenca Gurraachaa yookaan Paawulos dabruu qabaa jedhanii guyyaa bitootessa 7 naa barreessan guyyaan sun roobiidha bitootessa 7 suni. Guyyaa sanirraa hamma bitootessa 12 guyyaa wiixataa osumaan gaafadhu hidhamaan siyaasaadha Paawulosii fi Tukur Ambassaatti hin dabru jedhanii jala muranii deebinaa kannan. Waan kanarratti guyyaa wiixataa dhufaniiti yaada keessan maali jedhanii poolisoonni waa gaggaafatan waan ta'eef komandaroonni wal gaarii dhufanii uffata isaanii uffatanii ganama gaafii gaafadhe waa'ee keetii ni beeynaa dhiisii naan jedhan si beeynaa yoo isarraa gaafii fudhachuu baattan tokkoon keenya gaafannuu jedhaniin Oromoon jechuudha yoo saniin gaafii gaafatame maali gaafiin keetii naan jedhan gaafiin kiyya ani fayyaan deemaa bakka tara dhufadhe magaalaa tana dhimma dhuunfaatiin dhufe ergaan fayyaa deemaa dhufe isintu isteeppii tanarra nagahe yoo ragaan akka baattan na himadhaa yoo ragaan atti hin qabaanne yookaa hoo na ajjeesa yookaa na wal'aana yookaa ganna dhiisaa hanjeen jeetiin dubbadhee gaafii dhimma sirnaan gaafadhe yeroo sanitti emotional ta'eetiin dubbadhee si waan ta'e ijoollee hedduu natti malee hin beekuu huyi. Ergasii kasi fuudhan. Kiree dimokiraasii irratti arge hedduu bal'inaan malee deeyyanii xaafaa guyyaa sana nabiree kan bukkee dhaabbatu jira seenaatti kitaaba peejii 164 barreessee jira. Dajanii xaafaa. Arge malee yeroo sun emotional ta'een jira yeroo san Ibrahim Saadaan jennu bani ayyee ikaa zinnaa utaa wada beet niin koflee akkasii aboo ani hutee yoon dee bakkee akkasiiti iddoon dhaloota kiyyaa tana jee nama dhuunfaadhaatti himadhee ka'ee biraa deeme yeroo dhuma san kan gamana nan qabin lakkooyisa deekkeessa meeshaa tiyya fuudhanii lafa kaanii feestaala tokko keessaan qaba mucillee dilan qabanii sanduuqa tokko ol bananii dhuma achiin ganna buusan tuulama darajaa jira dachii yala underground jechuudha akkama darajaa mana rooltiin muka dachii yala ganna buusanii yeroo achitti natti cufanii achi ol bananii lakkooyisa 8 kana keessa ruumii 4 jira kan reebsiin jechuudha lakkooyisa 2 bananii naqan mana dhaabbataa jechuudha gamana garagaluun hin taatu achi keessaan dhaabbachuu ture jechuudha eegana booda lakkooyisa 6 baasanii guyyaa muraasa booda naqanii torbee takka eegaan achi xumureen booda akkuma isaan biraa fuudhanii ganna buusanitti guyyaa 12tiin gabbee guyyaa 13 irraa hamma guyyaa 16 Oromoon guututti bobbaqalaafaa dabalatee oomishni nu waan san baay'inaan dabarsaa foloo godhaa ture miidiyaan addunyaatti dhiyeetti namana nyaata lagatan. Gaafii gaafadhaa namaan jettanii nama gaafii gaafate immoo mana dukkaana deebistanii hiitanii yoo mucaan sun bahe malee nyaataas hin nyaannu jedhanii nyaata dhaabanii jechuudha. Sababa sanirrattiin achirraa bahee gara poolis komishinii deemuu danda'e jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoork egaa marii keenya gaazexeessota har'aatiin keessummaa keenya har'aa hordofaa seenaa yookaan maqaa dhaloota Ibrahim Saadam jedhamuun kan beekamu isa wajjin gaaffii fi deebii gaggeessaa jirra amma xumurarra geenye jirra gaaffii xumuraatiin hordofaa. Dhiheenya kana OBN irratti dookumentariin dhimma dhiittaa mirga namaa yookaan mirga namoomaa irratti hojjetame keessumattuu humnoota tikaatiin
dararaan namarratti raawwatamee hojjetamee jira. Mee dookumantarii kana akkamitti ilaaltaati? Tokkoffaa rabbiif galanni haa ga'u. Akkuma ta'e yoo ta'e carraan kun argamee dhimma jiinoksaayidootaa kanarratti dookumantariin amma san dalagamuun waan tokko hedduudhaan gammadee san arguudhaaf garuu immoo kanaaf hedduutu jira jechuu barbaadeetan. Inni hafilleen waan san keessatti kan ibsame irra hedduun isaa mana hidhaa jiddu galeessaa qofa irratti fokkasiin isaa kan kennamedha. Namoota muraasa kan waan san irraa yaadda kannaa ture. Isa san keessa hanqinni jiru hedduutu jira. Hanqinni jiru osoo hin ta'in just like isaan kan dhiyeessan san irratti wanti hafe hedduudhaatu jira jechuu barbaada. Mee fakkeenyaaf waan hafeetti yaaddu? Fakkeenyaaf namoota muraasa qofa kan dubbisanii manni hidhaadhaa fakkeenyaaf ani gaafaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiifis VOA Afaan Oromootiifis Oro TV jama gaafa san immoo ONN'ifis Saabaafis dabalatee riippoortii godhaa ture. Hargee qofa keessa gaashiree harar dabalatee mana hidhaa addeellee dabalatee mana hidhaa Iliyyaa Sudhaa hangaara mul'ataa gurawaa dabalatee Calankoo dabalatee manneen hidhaadhaa aanaarra dabalatee bakkoota garaagaraa deemaatiin ture namoota keessa turan jira. Keessattuu kan hin daganne yoomiyyuu warri qaamni isaanii buukii baasan jira. Usmaa'il Jaama namni tokko gaashiree hararitti achirraa kaasee dirree dhawaa amma mabraayyaa fudhatte namni mana hidhaa jala jiru Oromoo. Shinniilee qofaan yeroodhaaf shinniilee qofa manni hidhaa Oromiyaa keessa jiran keessaa kan itti milkaa'uu dadhabe seenuudhaaf jechuudha. Shinniilee qofa. Kanaaf dookumantariin ni yoo ta'e ni dalaga yoo ta'e OBN dalagaa sanguudhuun hedduu barbaachisaadha. Yaanni ka'umsi waan kan hojjetu gaarii tahee gahaadhaa mitiidha. Kana yoon juumallee OBN qeequuf miti. Nabaddu OBN qeequu osoo hin taane wanta sana akka isaaniif ta'u qofatti osoo hin taane akka uummata Oromootiifis illee tahutti dhugaa jiru osoo xiqqollee hin dabsine sirreessuu qaban. Dabalatammoo mootummaanis waan kanarratti miidiyaan tokko mootummaan alatti illee hayyamamee waan san dalaguu irratti osoo hin taane kan waan kana godhaa tures eenyus akka ta'e namoonni beeka. Waan dhagaa jalaa dhaguma jalatti janii yeroo tunillee xiqqishoo yeroodhaaf wal kusanna. Harkuma keenya qaamuma keenya obboleessuma keenya jechuudha. Kana yoon siinjuu malee Geetaachoo Asaffaatti taa'ee jira. Geetaachoo Asaffaatti illee ijaan argeen beeku kan takka fakkeenyaaf jechuutti jira. Dookumantariin tun bifa sirnaatiin bahaa hamma lixatti kaabaa hamma kibbatti jiddu galeessi dabalatee bakka hunda irratti geggeeffamuu qabaan jechuu barbaade. Dabalatammaas amma fakkeenyaaf dookumantarii san keessatti namoonni isin dookumantarii achumaan achi buuteen isaa dhaban amma fakkeenyaaf mucaa tokko nayyaa adda addaa dhaloota naannoo kiyyaati. Hassan Ahmed Jaama akkaan dhufee maakalaa eegeen achitti kan hin maqaa isaa arge. Sigalee warreen akkasii kun kan maatiin isaanii eessa buuteen isaanii dhaban tokkoof lamaa miti. Gaafa biyya jirtu eessa buutee isaatti dhabame jechuudha. Erga hidhamtee moo maqaa? Ergaan dhufeen 2012 keessa jee Hassan Ahmed nama jaamu achi keessatti argee jechuudha maqaa isaa. Hubattee? So bakkeen dhaloota aanaa golootaa burqaa Eertiraa jee achirra barreessee lafa kaa'ee jira. Wantoonni akkanaa kun dookumantarii akkanaa tana namoonni Oromoolleen kan hidhamanii hidhaadhaa bahan amma deengadda bara dabre gaafaan mana hidhaatii bahee wantoota hedduu riippoortii godhaa ture. Abboon namoonni gargaliin kan yaada faallaa natti dhaleessan jiraachuu danda'anii hin ture ifaa ture. Arrammoo hidhamtoonni Oromoodhaa kan gaafa san jiran alhamdulillah rabbiif galata haa ga'u warra lubbuun dhumerraa kan hafe hamma yoonaa guutuun isaanii dhumatan jechuu osoo hin taane irra hedduun isaanii bahanii jiranii waan kanallee deengaddallee dubbatanii jiranii arganii jiranii dhagahaa jiranillee waan hin dubbadhu kanallee jechuu barbaadeeti. Isa kanaatiif wanni kun akkuma itti fufa kanatti akka galma guuun jechuu barbaade dookumantarii kana. Hayya gara xumurarra geenyee jirra. Mee amma jijjiiramni guutuu biyyattiitti argame kana akkamitti ilaalta? Egaa qabsoo qeerroon Oromoo gaggeessaniin haalli kaleessa har'an jiru jijjiiramni kaleessi har'aan qixxeedha jechuun dukkana jijjiiramni argame. Mee jijjiirama kana akkamitti ilaalta?
Tolee galatoomee maamee hunda dursa malee rabbiin haa galatoomu itti baluun ammoo qeeroon Oromoodhaa haa galatoomtu. Qeeroon sunis tokko anuma inni kunis suma deemka dubbatti biyyi jirtaa kuni fakkaata Oromoo keenya jechuu barbadeeti. Jijjiirama isaan fidaniin haadholiin teenyaaf abbootiin keenya nu wajjin dhumaniin haati reefka isiidhaa ilma isii karra teessee daa'ima jedhamteetii dhabdee jijjiiramni kun dhufe hogganoonni siyaasaa illee meeqa dhabne namarra yoo jiraate waa meeqa hojjechuu danda'u wareegamtoota Oromoo illee dabalatee haa galatooman hundi isaaniitu jijjiirama ammaan tana dhufe kan ammoo kunuunfachuu qabnaan jedha. Kunuunfachuu kan qabnu wal dhagahuudhaan wal kabajuudhaan abbaan beekumsa walirra qabu abalumaaf narra beekaa osoo hin taane abaluu kun narra waan kana beekaa yaada isaa kanaaf xiyyeef fuudhee dabaladhee gara fuuldura keenyaaf ittiin sochoona jedhee tilmaamuu irratti waliin socho'uutu irra jiraachuu qabaan jedha. Hogganoonni siyaasaa kan ammaa aangoo harkaa qaban kunis. Isa kanaaf yoo kun kanan taane akkuma dokumantarii ammaan tanaa kana waraabamaa jiru kanatti carraan isaanirraa dokumantarii waraabuudhaa gaaf tokko uumamuu danda'a kanallee sirnaan itti yaadanii beekuun irra jiraachuudha qabaa jechuudha. Dabalata immoo mootummaan ammaa aangoo irra jiru kallattii hundaan Oromoodha. Isa kanarratti dhumaatii daangaarraa kana duraan namatti quba qabaa turre hatattamaan dhaabsisuu danda'uun irra jiraachuudha qaba. Jaarmaaleen siyaasaadhaa Oromoodhaa kan biyyoota garaagaraa irraa galan illee summii diyaaspooraa keessatti kana jechuun diyaaspooraa daarektii arrabsoo osoo hin taane qoqqoodaminsa jechuudha. Qoqqoodaminsa paartiileen siyaasaa Oromoodhaa heddummaataa turte sana qabsoo Oromoodhaa bal'oo tana gara kutaa fi gandaatti afoosha'aatti deebisuurraa qaamni waan kan hojjetu keessa akkuma dokumantarii arraan tana warra maneedhaatti guuramee kana itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaallee akkam baane gamanumaan ibsuudhaaf hin warri alaa qoqqooddaa galee biyyatti waan kana burgaafachuun qabu. Burgaafachuun qabu. Gabbu'anii summii jirtu hawaasatti kanneen uummanni Oromoo maal fedha maaltu isaan tasgabbeessa yoo akkam tahan isaaniif furmaata waan jirutti hayyoonni Oromoodhaa paartiilee hogganoonni siyaasaa Oromoodhaa kan biyya bulchaa jiranii fi kan jaarmaalee siyaasaa alaa galanis ta'e wal gaafatanii kuma dheengadde yeroo darbee wal ta'an sanitti waan achi waliin haasawan tana haasawa duwwaa godhanii osoo hin taane hojiitti lafatti gabbuusuun irra jiraachuudha. Kanaan immoo dhugaa walitti himuun firummaan muruu jechuudha. Dhugaa walitti himaa deemuun nama irra jiraachuu qabaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu jijjiiramammaa argame kana kunuunfatanii qabatanii deemuuniin baay'ee barbaachisaadha. Carraan kun yoo kan ammaan tana Oromoo harkaa ba'e hedduu safuulleedha. Bifa ittiin dubbatanii illee qabanii waan kana sirnaan qabatanii filmaata dhufu irratti filmaanni korojoon akkana taphne ta'uu qaban gabaabse. Tole kanuma hordofa yaamicha keenya kabajee gara istiidiyoo keenyatti nu dhiyaachuu keetiifis galatoomis hin jennu. Tole galatoomii isinilleen waajjira istiidiyootti naffeeru. Baay'ee daawwattoota keenya egaa har'aaf keessummaa hordofaa seenatti qabannee kan dhiyaanne qophii keenya har'aatanii marii har'aatis goolamne anis qophii kana qopheessee isinii kan dhiyeessaa ture. Muhammad Fantaalleetii gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaatiin Abdii Jamaaltu nu wajji ture inni isaa ulfaatu jenna fayyadaa. Michanu kofo shemale koban tolanu kobo fi male komo sotalo kobo kowayo gerar nanjenu ani malangerara ano yada yelala darabine gendalga wayne gensulula wayne gesulula ana fi sabakoti dabare ko maaf darba tutuka kasa
tuttuqaan tuqa